Ididiyaadha galanni keenya ulfina isaatiif kaanee hundi keenya. Manna amantaa sun aangootiin kitaaba sana uummata bira akka hin geenye yookaan immoo uummata bira ergi gaheeti kitaaba sana gabaarraa dhabsiisuu yookaan immoo dhorkuu hin dandeessi aangoo akkasii qabdi. Jalqabarratti waan ta'uudhaa qabu sila mana amantaatiif dhiyaata. Hojii dansaa hedduu hojjetan mana amantaa keenya ol qabuu keessatti achumaanis immoo gadi qabuu keessatti gahee olaanaa kan taphatedha. Manni amantaadhaa lakki kan barreessinu miti abaluutu barreesse waan ta'eef abaluun gaafadhaa jechuun qabdu abaluun dhowwuu qabdi abaluusa jedhamu sana dhowwuu qabdi akka inni hin barreessineef jechaadha. Kitaabni kun immoo gara afaan keenyatti gaafa hiikamu akkamitti hiikamuu danda'a? Walaloo halkan tokkotti barreessuu kan danda'an yeedaloo ajaa'iba ta'e baasuu kan danda'anidha. Kan afaan biraarraati hiikanii faaruu hojjetaatti jiran maaliif barreessuu hin danda'ani? Uummata Oromootu itti gaafatama moo namicha isa barreesse kan itti gaafatama moo mana amantaatti gaafatama moo waldaa qulqullootaatti gaafatama? Carqii butuutaan mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo keessa jaarraa hedduudhaaf keessatti fannifamaa yookiin rarra'aa ture suni mana kiristaana keenya bakka walumaa galatti. Maaliif daangeffamaa tajaajilli keenya ganda qofaa miti ga'u.